ከመጣው አንድ አመት ሆኖኛል። የሴትዮዋ ባል ግን ምንም ሊያሰራኝ አልቻለም። ማታ ማታ የምጣ ክፍሌን ያንኳኳል። ጧት ደግሞ ቸኮሌት ይዞልኝ ይመጣል። እሱ አይደለም የገረመኝ፣ እሷ ሳትኖር ስትቀር አስገድዶ ይስመኛል፣ መቀመጫዬንም ይመታኛል። ምን ይሻለኛል? ምን ላድርግ? ለሷ ለነግራት እልና እፈራለሁኝ። ምን ላድርግ? Egaa obboloota akkuma dhageessanii ni dhageessu natti fakkaatee Micayyoon tun maal jettee abbaan madamii mana keessatti na rakkisaa ture. Akkuma argaa jirtan akkuma dhageessanii yeroo baay'ee mana keessatti na rakkisaa jettee. Yaa ta'u malee obboloota koo waa tokko isiniif dhaama. Ijoolleen akkana hin jirtu. Gin waa tokko isiniif dhaama. Na dhagefadhaa hanganumatti. Ashamaar kafuun hordoftoota kabajamtoota channel YouTube college jalatti argamtan jirtu. Bakka jirtanitti nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha. Egaa obboleettiin keenya takka Saawudii keessatti wanti akkanaa kun irratti raawwatamee hedduu takka beektee baay'ee tokko ijoollee baay'een sagalee ta'ee fi imbaasii birarree ga'ee fi namichi dafee assaaffarsiisee jechuudha. Waan akkana kana irratti raawwatee namichi mana keessatti baay'ee rakkisee micattii suni dafee galchee jechuudha. Egaa ta'u malee ijoolleen akkana akka marrajaa isinii ta'uu akka waan akkana kun gaafa isin irratti raawwatamu viidiyoo dhoksitanii kilaasii keessanillee ta'ee bakka barbaadaman taane dhoksitanii waraabuu qabdu azzettaniitu jechuudha. Maaliif osooma fakkeenyaaf madamitti mattee wanti kun soba sumatuu barbaade jettee madamsu waan ambira irratti raawwatti jechuudha. Dhugaa dubbachuu odoo ishiinuyyuu itti mattee kun sobaa sumatu barbaadati jettee hin dhiistu hin ajjeesti. Kanaafuyyuu marrajaa qabaachuu qabdu. Waan akkanaa kanaaf yookiin takka mana sanii ba'uu haala mijeeffattanii takka immoo akkaataa ittiin viidiyoo waraabuu hin beekne yoo hin dandeenye manuma sanii ba'uudha. Kanaa jechuudha. Kanaafuu ijoollee baay'een hin jiru. Obboleettiin keenya takka irraa komentii jalatti barreessitee turte. Ani waliin baasnee yeroo waan akkana kana dhugaa dubbachuuf baay'ee takkan sodaadha. Waaqayyoon ijoollee akkana rakkina akkana keessa jiran rabbi isaan wajjin haa ta'u. Beektanii baay'ee ulfaataadha. Dhugaa dubbachuuf hedduu akkuma waan qalbiitti ani haasa'u kana osoo hin taane baay'ee ulfaataadha haalli. Ni beektu. Ijoollee baay'een akkanatti kan hojiidhaa ba'anii angalaata'amanii biyya ormaa keessatti hin jiru. Waan nufi ija kiyyaan argeef waan ta'e ijoollee sanii. Kanaafiyyuu haala salphaa miti. Kanaafuu haaluma salphaatti ijoolleen tokko hin kolfu. Waan kolfaati miti kun. Waan nama kabalchiisuu miti waati dubartii. Ani dubartiidha. Dubartiitti deebi'eetoo hin kolfu. Waan ta'u hin beeku waan ta'eef yookiin immoo waan obboleettii kiyya san irra goolu hin beeku waan ta'eef kanaafuu waan kolfamu tokko miti. Gaafa shimbarreeffama kana micattiin tun dubbistu ijoollee baay'een hin kolfu. Gaafa micattiin tun boochuu hin kolfu. Waan nama kofalchiisuu miti. Dhugaa dubbachuu wanti ilkaan ofiitiin namatti fidu waan ilkaan namaa ofiitti namatti fidu waan salphaatti hin qabina jechuudha. Waan argitan amma fakkeenya waan hin taane gaafa argitan hin kolfina. Miidiyuma irrattuyyuu waan akkasiniif dhama. Dhugaa dubbachuu waan hin taane gaafa argitan kolfuu miti. Wanni sun namatti deebi'a. Sinii galee bakki itti kolfamu sin jira, bakki itti ajanni sin jira, bakki bakka waan hundumtuu amma ijoolleen tun yeroo boochuu namoota baay'een hin kolfu. Kanaafuu waan kolfamu miti kuni haala salphaasii miti. Ijoolleen akkanatti karaatti kofaniitu jira, karaatti afaniitu jira. Daa'imarree godhatanii galanii biyya keessatti kan rakkatanii bakka urufatti ba'anii bakka wajjin kadhatee wajjin makara argan namoota akkasii waan hin beekuuf namni biraatillee akka namni ijoolleen biraatillee akka akkas taatu waan hin barbaanneef waan akkanaa kun waan salphaa miti. Ijoolleen akkanaa waan akkanaa kun sinirra ga'ee taanaan dhugaa dubbachuuf daftanii gara carraa argattanii gara miidiyaa dhuftanii himachuu yookiin immoo haala isiniif danda'uun viidiyoo waraabdanii poolisii birattanii waan kana galmaan gahachuu jechuudha. Ijoolleen afaan dhugaa dubbachuuf miskiinota afaaniin beekanii haala ittiin himataniin beekanii ijoolleen biraatti daftanii miidiyaadhaan sagalee afaanuma beektanii miidiyaa fayyadamuun kanaaf wanta adda ta'e of eenyu jechuudha ofirraa ittisuudhaaf waan ta'eef sodaata akka malee himachuu dandeessu jechuudha. Namoota mala isinii baasanitti daftanii
himachuu dandeessu jechuudha. Rakkinni akkanaa kunuun isin irra gahe. Sodaata akka malee dhugaa dubbachuu wanti isin sodaachisu takka illee hin jiru jechuudha. Kun immoo baay'ee biyya ormaa keessatti rakkoo guddaa waan ta'eef daftanii waan san himachuu qabdu jechuudha. Isinii galee. Ana akkasiniin jedha obbolota koo namoonni akkanaa hin jirtu, ijoolleen akkanaa hin jirtu. Ijoollee baay'een argaa oolu guyyaa guyyaadhaan dhugaa dubbachuuf kan himatan waanuma akkanaati. Kan rakkachaa jiran illee bakka ni beektu miti dhugaa dubbachuuf waanuma dubartii tokkorra ga'uudha. Biyya keessatti illee biyyuma ormaatitti illee dubartiin rakkattuudha ni beektu. Dhugaa dubbachuuf waan nama falchiisu miti kun. Ani waa takka waan baay'ee takka dhugaa dubbachuuf hedduu na gaddisiiste mucattiin suni. Enggidi waaqii furmaata ta'uu fi furmaanni jiru lookeeshinii si ergitee namni biraa mucattii san beektanii dafee tasaafarsiisee malee namichi sun silaa hin qabama. Ani dubartiitti deebi'eetoo hin kolfu waan ta'u hin beeku waan ta'eef yookiin immoo waan obboleettii kiyya san irra gool hin beeku waan ta'eef kanaafuu waan kolfamu tokko miti. Gaafa shimbarreeffama kana mucattiin tun dubbistu ijoollee baay'ee hin kolfu. Gaafa mucattiin tun boochuu hin kolfu. Waan nama falchiisu miti dhugaa dubbachuu wanti ilkaan ofiitiin namatti fidu waan ilkaan namaa ofitti namatti fidu waan salphaatti hin qabina jechuudha. Waan argitan amma fakkeenya waan hin taane gaafa argitan hin kolfina. Miidiyuma irratti iyyuu waan akkasii dhama dhugaa dubbachuu waan hin taane gaafa argitan kolfuu miti. Wanni sun namatti deebi'a. Isinii galee bakki itti kolfamu siin jira, bakki itti azanni siin jira, bakki bakka waan namni tun amma ijoolleen tun yeroo boochuu namoota baay'een hin kolfu. Kanaafuu waan kolfamu miti kuni haala salphaasii miti. Ijoolleen akkanatti karaatti kufaniitu jira, karaatti afaniitu jira. Daa'imarree godhatanii galanii biyya keessatti kan rakkatanii bakka urufatti ba'anii bakka wajjin kadhatee wajjin makara argan namoota akkasii waan hin beekuuf namni biraatillee akka namni ijoolleen biraatillee akka akkas taatu waan hin barbaanneef waan akkanaa kun waan salphaa miti. Ijoolleen akkanaa waan akkanaa kun irra gahee taanaan dhugaa dubbachuuf daftanii gara carraa argattanii gara miidiyaa dhuftanii himachuu yookiin immoo haala isiniif danda'uun viidiyoo waraabdanii poolisii birattanii waan kana galmaan gahachuu jechuudha. Ijoolleen afaan dhugaa dubbachuuf miskiinota afaaniin beekanii haala ittiin himataniin beekanii ijoolleen biraatti daftanii miidiyaadhaan sagalee afaanuma beektanii miidiyaa fayyadamuun kanaaf wanta adda ta'e ofeenyu jechuudha ofirraa ittisuudhaaf waan ta'eef sodaata akka malee himachuu dandeessu jechuudha. Namoota mala isinii baasanitti daftanii himachuu dandeessu jechuudha. Rakkinni akkanaa kunuun isin irra gahe. Sodaata akka malee dhugaa dubbachuu wanti isin sodaachisu takka illee hin jiru jechuudha. Kun immoo baay'ee biyya ormaa keessatti rakkoo guddaa waan ta'eef daftanii waan san himachuu qabdu jechuudha. Isinii galee. Ana akkasiniin jedha obbolota koo namoonni akkanaa hin jirtu, ijoolleen akkanaa hin jirtu. Ijoollee baay'een argaa oolu guyyaa guyyaadhaan dhugaa dubbachuuf kan himatan waanuma akkanaati. Kan rakkachaa jiran illee bakka ni beektu miti dhugaa dubbachuuf waanuma dubartii tokkorra ga'uudha. Biyya keessatti illee biyyuma ormaatitti illee dubartiin rakkattuudha ni beektu. Dhugaa dubbachuuf waan nama falchiisu miti kun. Ani waa takka waan baay'ee takka dhugaa dubbachuuf hedduu na gaddisiiste mucattiin suni. Enggidi waaqii furmaata ta'uu fi furmaanni jiru lookeeshinii si ergitee namni biraa mucattii san beektanii dafee tasaafarsiisee malee namichi sun silaa hin qabama.